እኔ ባለሁበት ጊዜ ግን ኢትዮጵያ ሀገሬ ግብረ ሰዶማውያንን በፍጹም አትቀበልም፣ በፍጹም አትቀበልም። biyya keenya Itoophiyaa keessatti sirni kuni karaa adda addaatiin babal'achaa jiramu babal'achaa hin jiru kan jedhuu fi babal'achaa jira jechuudha. Keessumattuu manneen barnootaa oolmaa daa'immanii irraa jalqabee hanga manneen barnootaa sadarkaa olaanaatti kallattii adda addaatiin sirni soodomummaa kun yookiin immoo gaa'ila saala wal fakkaataa kun yeroo ammaa kana gaggeeffamaa babal'achaati kan inni jiru jechuudha. Kaayyoon sirna soodomummaa yookiin immoo gaa'ila saala wal fakkaataa kun maalinni kaayyoo maalii qabataniiti kan isaan gara addunyaatti dhufanii irra jireessa immoo gara biyya keenya Itoophiyaatti kan isaan galaniifis kaayyoon isaanii maalinni kan jedhu sirriitti iccitii gadi fagoo ta'ee namni kamiyyuu beekuu fi hubachuu kan qabu waliin laalaa jechuudha. እጅግ ልብን የሚሰብርና አንገትን የሚያስደፋ ቪዲዮ አባት ወንድ ልጁ ሴት ሆኖ ተቀይሮ መጥቶ ሲያየው የተሰማው መራራ ሐዘን የቀድሞ የልጁን መልክ ፊቱ ላይ ሲያጣ ፈጽሞ በዚህኛው ማንነቱ ሊያየውና ሊቀበለው አልቻለም። አይኖቹ በእንባ ተሞልተዋል። መቃ አባ ከንልማ ከነፉረ ቁልቁሉ ዋቀቶክ አሚን kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota chaayinaalii dhangaa lubbuu hundumti keessan nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu ani galanni ulfinni waaqayyoodhaaf haa ta'u nagaa kooti. Guyyaa har'aa kana odeeffannoo wayitaawaa yookiin immoo ergaa ariifachiisaa namni kamuu beekuu fi hubachuu kan qabu haala yeroo hammaa keessa jirru wajjin wal qabsiisuudhaan namni kamuu hubachuu akka inni qabaatuuf yeroo lammaffaadhaaf qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Yeroo hammaa kana mormiin sirna soodomummaa Itoophiyaa keessatti bal'inaan itti fufee gaggeeffamaa jira. Namni hundumtiyyuu sirna soodomummaa kana bahee balaaleffachaa jira. Garuu namoonni haa balaaleffatan malee namoonni tokko tokko sirni soodomummaa kun maal akka ta'e kaayyoon sirna soodomummaa kun maal akka ta'ee fi biyya keenya Itoophiyaatti dhufuudhaaf kan isaan barbaadan iccitiin isaa maali kan jedhu namoonni muraasni waan hin hubannee fi hin beekneef quba waan hin qabaanneef sirriitti wal hubachiisuu fi wal beeksisuun barbaachisaa waan ta'eef guyyaa har'aa kana yeroo lammaffaadhaaf viidiyoo kana qabadhee isinii dhiyaadheera jechuudha. Sirni soodomummaa kuni yeroo hammaa kana biyya keenya Itoophiyaa keessatti babal'atee jira. Akkaataa kamiin babal'achuu danda'e akkasumallee kaayyoon sirna soodomummaa yookiin immoo gaa'ila saala wal fakkaataa kun maalinni kaayyoo maalii qabataniiti kan isaan gara addunyaatti dhufanii irra jireessa immoo gara biyya keenya Itoophiyaatti kan isaan galaniifis kaayyoon isaanii maalinni kan jedhu sirriitti iccitii gadi fagoo ta'ee namni kamiyyuu beekuu fi hubachuu kan qabu waliin laalaa jechuudha. Egaa biyya keenya Itoophiyaa keessatti sirni kuni karaa adda addaatiin babal'achaa jiramu babal'achaa hin jiru kan jedhuu fi babal'achaa jira jechuudha. Keessumattuu manneen barnootaa oolmaa daa'immanii irraa jalqabee hanga manneen barnootaa sadarkaa olaanaatti kallattii adda addaatiin sirni soodomummaa kun yookiin immoo gaa'ila saala wal fakkaataa kun yeroo ammaa kana gaggeeffamaa babal'achaati kan inni jiru jechuudha. Suuraan asirraa argitan kuni mana barnootaa oolmaa daa'immaniiti jechuudha. Egaa alaabaan isin suuraa kanarratti argitanii alaabaa warra sirna soodomummaa yookiin immoo gaa'ila saala wal fakkaataa kana gaggeessaniiti. Yaadattu yoo ta'e yeroo tokko ifaaf ifatti bilisatti Itoophiyaa ni galla jechuudhaan teessoo isaanii Ameerikaa godhatanii gara biyya Itoophiyaatti dhufuudhaaf kan isaan immoo jalqaban Laallibalaa irraa iddoo seena qabeessa sanarraa jalqabne sirna soodomummaa kana gaggeessaa gara kutaalee biyyoota Itoophiyaa hundumaa hanga gandaatti ni dhufna jedhanii kaayeffatanii turuun isaanii ni yaadatama jechuudha. Manni biyya keenyaa fi abbootiin amantaa
hundumtu akka amma balaaleffachaa jiran kanatti yeroo sanis balaaleffachuudhaan sirni kun akka gara Itoophiyaatti hin dhufne daangeffamee ture jechuudha. Kanaaf mallattoo ibsituu isaanii kan taasifatan alaabaa kana fayyadamuudhaan yookiin immoo alaabaa kana qabachuudhaan jechuudha. Alaabaan kun mallattoo sirna soodomummaa yookiin immoo gaa'ela wal fakkaataa kan ibsudha jechuudha. Akkuma suuraa kana argitanitti egaa manneen barnootaa keessatti sirni soodomummaa kun daa'imman xiqqummaa isaanirraa jalqabanii hafuura sirna soodomummaa kanaan akka isaan qabamanii jalqabumarraa gara sanitti akka isaan deemaniif manneen barnootaa adda addaa keessatti yuunifoormii isaan uffatanirraa jalqabee bakka isaan taa'an dabalatee meeshaalee adda addaa mana barnootaa itti fayyadaman hundarratti sirni soodomummaa kun akka babal'atuu fi mallattoo sirna soodomummaa kana alaabaa isaanii kana kaahaniitu jiru jechuudha. Ilaalaa ammam akka idda gadi fageeffate daa'imman homaa hin beekne gaariif yaraa addaan baasanii kan hin beekne irratti akkamittiin akka isaan hojjechaa jiran ilaalaa. Egaa kanuma wal qabsiisuudhaan ergaan isiniif dabarsu obboloon kanneen maatii qabdan ijoollee kan qabdan manneen barnootaa fi oolmaa daa'immaniitti ijoollee keessan kan barsiistan ijoollee keessan mana barnootaatti erguu qofa osoo hin taane hubachuun ijoolleen keessan eessa akka oolan beekuu danda'uun isinirra jiraata jechuudha. Dabalataan egaa suuraa kanarraa akka hubannutti hanga yuunifoormii isaanii irratti sirna soodomummaa kanaaf mallattoo kan ta'u alaabaa kana hojjetanii ijoollee kanaaf laatanii ijoolleen kun egaa uffatanii mana barnootaa deemu achi gara manaatti kan isaan deeman baafatanii miti manatti kan galan maatiin akkamitti akka waan kanarratti hubannoo akka inni dhabe ilaalaa. Amma maatiin dhimma kanaaf akka inni hubannoo hin qabne sirriitti qalbeeffatanii ilaaluun barbaachisaa ta'a jechuudha. Yeroo ammaa kana paarkilee Itoophiyaa keessa jiran magaalaa Finfinnee keessatti hedduminaan iddoo tokko tokkotti alaabaan sirna soodomummaa kun bal'inaan mul'achaa jira. Lafa isaa irrattillee alaabaan sirna soodomummaa kun namni akka inni irra deemuu fi karaa adda addaatiin beeksisa yookiin piroomooshinii hojjechuudhaaf sirna soodomummaa kana babal'isuudhaaf paarkilee adda addaa bakkeen bebbeekamoo ta'an namoonni daawwachuu danda'anittillee beeksifni kun hojjetamaa jira jechuudha. Kana jechuun ammam sirni soodomummaa kun akka inni iddoo qabatee jiru tilmaamuun nama rakkisu jechuudha. Kanaafidha jechuudha namoonni hundumtuu kan balaaleffachaa jiraniif. Wanti inni fiduu fi iccitiin inni duubaan qabatee deemaa jiru gadi fagoo waan ta'eef mee iccitiin sirni kun qabatee deemaa jiru maalinni kan jedhu waliitiin haa ilaallu. Iccitiin sirni kun qabatee deemaa jiru tokkoffaan gaa'ila balleessuudha jechuudha. Maal jedhanii amanu? No gender jedhanii amanu jechuudha isaan. Xootaa yellam saalli wanti jedhamu hin jiru. Kana jechuun dhiiraa fi dubartii jechuun hin jiru jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Gaahilli kanaan booddee gaggeeffamu hin jiru. Dhiirii fi dubartiin akka seerri uumamaa Waaqayyo irraa dhala namaadhaaf kennametti gaa'elli gaggeeffamu hin jiru. Kanaan booda gaa'elli haafu jechuu isaaniiti jechuudha. Kaayyoon isaanii inni guddaan gaa'ela hambisu. Kana jechuun maal jechuudha? Waaqayyoon dursee uraa baay'adhaa dachee guutaa jedhee Addaamiin eebbisee kan ture eebba Waaqayyo irraa Addaam argateen dhalli namaa addunyaa irratti aga kana baay'ateera. Amma egaa kaayyoon sirna kanaa maalinni namni guutumaa guututti addunyaa kanarraa akka dhabamuuf sanyiin akka bakka hin buune daangeessuu jechuudha. Kana jechuun dhiirri dhiira dubartiin dubartii waliin gaa'ila wal fakkaataa kan gaggeessan yoo ta'e kana gidduutti sanyiin bakka bu'u gonka waan hin jirreefiyyuu addunyaa kanarraa dhala namaa guutumaa guututti balleessuudha. Kun immoo kaayyoo daabiloos kaayyoo seexanaati jechuudha. Dursee waan kun akka inni ta'uu danda'u macaafni qulqulluunis dubbateera.
Ergaa qulqulluun Phaawulos mucaasaa jaalatu Xiimotewosiif ergee isa tokkoffaa boqonnaa 4 irraa kaasnee gaafa dubbisu akkana jedhamee barreeffameera. Bara booddeetti namoonni hafuurota wallaalchisoodhaa fi barsiisa hafuurota hamootaa duukaa bu'anii amantaa wangeelaa irraa akka garagalan hafuurri qulqulluun keessaa baasee ni dubbataa jedha. Warreen sobduun of hin argineen yaadni isaanii diiminaan milikkita seexanaa godhate kuni jara kana wallaalchisanii garagalchaniiru jedha. Mallattoo daabiloos kan seexanaa qabataniiti kan isaan dhufan jechuudha. Lakkoofsa 3 irraa gaafa dubbisnu akkana jedha. Jarri kunii jedha fuudhunii fi heerumuun nyaata akkasii fi akkasii nyaachuun dhoowwadha jedhu jedha. Bakka kaayyoon isaanii inni guddaan kanadha jechuudha. Gaa'ila yookiin immoo fuudhuunis heerumuunis dhoowwadha waan jedhudha jechuudha kan isaan qabatanii dhufan. Bakka gaa'ila balleessuu, sanyiin bakka akka hin buune, dhalli namaa akka horee hin baay'anne, dhala namaa addunyaa kanarraa balleessuudha jechuudha